Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya. Viidiyoo kiyya kana sheer, koppiliink, duwiit godhaa jira. Feeviraayitii keessallee kaadhaa isin fayyada. Favoraayitii keessallee kaadhaa isin fayyada. Warreen dhibdee akkanaa qabuun immoo namoota dhibdeen akkanaadhaa itti jirtu hedduutu jira waan ta'eef isaan kunillee akka jechuudha malee dhibdeen kun waan kana ta'ee baranee dawaa itti argataniif namoota hedduudhaaf sheer godha. Namoota hedduutu qabamee jira har'a dhibdee kanaan. Dhibdeen kun cirqu nasaa jira. Cirqu nasaa jechuun afaan Arabaatti cirqu nasaa jira. Afaan Oromootti immoo dhibee hidda marxoodhaa jedhan. Maaliif dhibee hidda marxoodhaa jedhamee jennaan? Isatu mudhiidhaa gadi malee mudhiidhaa ol nama dhukkub. Mudhiidhaa gadi malee mudhiidhaa ol nama dhukkubu jechuudha. Kanaaf cirqu nasaa jedhame. Ilaala akka inni jechuudha eega gaaraa ka'ee hanga dhufe jechuudha malee koomee gahutti nama dhukkubu. Akka inni godhu hidda guddaa asirraa kaasee hiddi tokko akka doktorotiin dawaadhaa jedhanutti hidda gurguddoo lama tasiin jira. Cinaacha gamanaatii fi cinaacha gamanaatiin. Hiddi gurguddaan kun asiin gabbu'ee kaan kara caaroo naqata. Inni kaan kara onneetti seenee hiddi guddaan beekamaan as kunuunaa hiddi guddaan beekamaan as akka doktorotii dawaatti. Hiddi kun gaafa si miidhame akka faayidaa guddoo irraa baate quba qabaachuu qabda. Achiin gasseenee caaroo isaadhaa jismii keessan hunda keessaa naqa jechuudha. Inni kun immoo kallattumaan gakkuta. Inni guddaan asii kan ka'e kun caaroonsa achirraa dameen haa godhatu malee. Lahammaa inni kun kan jechuudha gubbaa sanarraa gakkute. Garuu immoo cirqunna isaan kun hanga mudhiidhaa olitti nukkubu mudhiidhaa gadi malee. Gaafa dhibdeen kun sirra cibee miila kee kana dadhabsiisa. Miila kee kontoonfachiisa akkanatti jechuudha. Miila kee kana akkatti kontoonfachiisa jechuudha. Miilli kee akka kontoonfatu taasisa jechuudha. Kanaafuu dhibdeen kun dhibdee jabaadha. Dhibdeen kun dhibdee jabaadha. Irra hedduu uummanni keenya qabbana jedhee yaadu. Qabbana jedhanii dawaa qabbanaadhaa itti shukumu. Qabbanaa miti inni garuu. Irra hedduu uummanni keenya maali laata jedhanii isaanii dhibuu dhabu isaanii galuu dhabuudhaan koobu. Koobaan lagizeedhaaf bakka tokko ni fayyada. Inni kun qaxxeeta waan dhibdeen saadhaa jechuudha eegaa asii kee achi gaditti gabbu'e waan ta'eef dawaa ittiin shukuumuu qaba. Cirqu nasaan dawaa mataa isaatti of danda'aa ta'e qaba. Cirqu nasaa dhibeen hidda marxoodhaan namatti dhufe kun dawaa mataa isaatti of danda'aa ta'e qaba jechuudha. Kanaafuu waan akkas ta'eef warreen yeroo isin teessanii lafaa kaatan miilli keessan akka kanaatti kara jalaatiin isin dhukkubu. Yeroo isin jechuudha mallee diriirfattan isin dhukkubu. Yeroo isin bakka sana qabattan akka waan madaa wayiitti irraan gaddeen sun isin dhukkubu. Namoota hedduutu dhibdee kanaan qabameetii maali laata jedhee kana gaafate jira. Annin beeka waan ta'eef cirqu nasaadhee dawaa sana kan itti kenneennaan dawaa sana dibatee har'a fayyaa argatee jira. Kanaafuu waan akkas ta'eef qabbana hin se'in. Dhibee hidda marxoodhaa jedhama. Kanaafuu hogguu sirra cimtee miila keessi dadhabsiifti. Kanaafuu dhibdee kana hanga dawaa sana argattu wanni si gargaaru maal? Ispoortii. Ispoortii baay'isi. Ispoortii jechuun gaariidha. Sosso'iinsa qaamaa godhuun gaariidha.
Kanaaf waan akkas ta'eef warreen viidiyoon kun isin bira gahe sheer godhaa, koppiliin godhaa namoota hedduu